Ojer kemota bafada warri qabdan boqonnaa 8 lakkoofsa 5 warri carraan kun isin bira geetti fayyadama harka keetiin isa nama baay'ee ajjeesu ajjeefta. Waan nama dhibu keessaa lakkoofsa 3 kaaftee naa ilaaltan Phaawulostu gara warra Malaaxiyaa dhaqaa jira. Jechi kun jecha ulfaata. Yeroon sun yeroo markabaan adeemanii utuu isaan markabaan adeemanii qilleensi markaba isaaniitti ka'e. Phaawulos gara warra Malaaxiyaatti waamamee jira. Markaba isaa ittiin adeemanii qilleensitti ka'e. Harka keetti ol kaasi. Qilleensisitti ka'e milikitaan malee sin ajjeesu. Yelabarabatandaa shaakalaa dhiyaas. Qilleensichi milikitaaf ka'e jedha ayyaati. Macaafa qulqulluu kenna keessaa seexanni Yesuusin qoreedha. Maaloosa arge beela'uusa arge. Yesuus Kiristoos halkan 40 guyyaa 40 gaafa ni tsoomsalotti qatu seexanni daayirekti dhaqee ilma Waaqayyoo taate dhagaa kana maal godhi daabboo godhi jenna sababa injeeraa bichaa hin horiim jedhe. Yesuus qilleensa maaree daabboo gochuu hin danda'amu. Garuu seexanaaf jecha kennuu barbaanne. Garbittii Waaqayyoo garbicha Waaqayyoo namoonni gubaa'ee kana kee jirtan dhaggeeffadhaarra hin yaaddain ni nama baay'ee bita harka keetti satteedha. Mee harka keetti ol kaasi si dhufee dhugaa ba'a. Eebba kee kan nyaate gaa'ila kee kan nyaate tajaajila kee kan nyaate borii kee kan nyaate maqaa kee kan nyaate nama sirra ajjeesa tun ta'e situ ofirraa ajjeesa. Ofirraa ajjeesi Phaawulos ilaalaa jiran waan kun waan guddaan nama narra ajjeese jechuun dadhabaa taanaan jigii kadhadhe dabo. Ofinan danda'e jechuun an of danda'eera jechuudha. Mul'atan argiya sagalee dhufeya waan sitti maayiraa sumatu ofirraa ajjeesa. Ergaasii qaba sumatu ofirraa ajjeesa. Isa galii kee ajjeese gaa'ila kee ajjeese mana kee ajjeese borii kee ajjeese tajaajila kee ajjeese situ ofirraa ajjeesa. Wanti amman dubbachuuf jedhu kun seeruma maa boqonnaa 3 xinnaas achi deemine Addaamin fa ajjeese. Addaamin fa kan ajjeese bofa. Addaamin fa ajjeese. Yesuusin hin qore. Phaawulosin hin ciniine. Warri karaa foddaa televiizinii kan dhaggeeffatan lallaba kana fudhadhaa. Inni Addaamin ajjeese. Yesuusin hin qore. Phaawulosin hin ciniine. Ergaansi qaba. Inni zarii kee ciniine. Inni zarii kee nyaate harka kee keessatti du'a. Dubbisi dhaggeeffadhaa. Phaawulos antatii qabaa tokko hammaaree ibiddatti naqnaan bofni hadhaa qabu tokko qoraanicha keessaa ho'a ibiddaa utuu baqatu. Qoy maal qabu? Bofa dhadhaa qabu miti hadhaa qabu. Harka kee ol kaasi. Wah. Harka kee ciniine harka keetti du'a. Bofichi maal qaba? Natti maa bofti karaateen baratu. Bofti wal'aansoo nama qabu. Humni bofaa harraba isaati. Bofi baay'ee bareedaadha. Qabeenyaansaa malkii isaati. Ergaansi qaba. Bareedee harrabaan kan si waraane. Birrii qabaatee kan si waraane. Humna qabaatee kan si waraane. Fudhachaan jirtu. Nan caaladhee kan si waraane. Harka kee keessatti du'a jedha Yesuus. Yeroo tokko Waaqayyo waan si moosisu callumeedha. Si moosa waan ta'eef cal jedha. Fakkeenyaaf Museen galaana diimaatti oofe. Wadafiitee deedeen natti niyyin hin dubbatina wajjin gara fuulduraatti adeeme. Sababni isaa paaworiin koo paaworii bishaanichaa caala jechuu Waaqayyooti. Gooliyaad akka jedhe Daawitiin ati sareedha jedheen. Ati sareedha warra Daawititti hime. Mucaan kun ani sareedhaawu natti gadhiiftanii jedhe. Waaqayyo akka jedhe Gooliyaadiin ayee unatu ante ushaan oodhe. Sareen dhagaan duutika. Sareef kilaashiin darbatanii. Jecha inni dubbate jechi Gooliyaad dubbate Daawitiin hin dhaabu. Ani sareedha jechuunsaa hojiin daa'imaa hojii saree ari'uuti maal. Mogolee buusa galagaltee akkas jette. Ati immoo billaa qabda seefii qabda qara qabda isaan dhuftaati. Ani garuu paashin kaantaaraa dabala. Mee iyyaati ani garuu jedha iyyaati. Ani garuu jedha iyyaati. Maqaa Waaqayyoo Waaqa jiraataa sitti nan dhufa jedheetu har'a Waaqayyo maal koo keessa si buusade. Daldala bade
jireenya bade, gaa'ila bade, hojii bade, Waaqayyo harka kee keessa buusa. Garbittii Waaqayyo, garbicha Waaqayyo, akka kanaan duraa miti. Fuudhi sagalee dhufe, fuudhi harka ergaa sii dhufe, akka kaleessaa miti. Jireenyi kee, jiruun kee, hojiin kee harka keetti fayyaa. Namni keenya baay'een rakkate. Inni barate injiinerii, faarmaasistii, dokteerii barate. Inni hojjetu immoo faabrikaa. Mataa isaa keessa injiineer kan godhutu jira. Hojii waan dhabeef gin faabrikaa ciisa. Waan hin beekne hojjeta harka baate. Namni baay'een harka isaa fuudhee gabaa dhaqee harka isaa raasee gala. Nama poolisii ni dhee. Poolisii tiika. Nama harka hidhe maal tiika. Milli keenya deemaa harki keenya marramee jira. Irra deebi'a. Milli keenya deemaa jira. Harki keenya gimmanedhaa jira. Baay'ee galaanaan nu biyya Arabaa dhaquudhaaf jedhanii waraabessa bakkeetti nyaachaa jira. Baay'een isaanii waan hin beekne keessa lixan. Wayyoo har'a ergaan qaba. Fudhadhu harkaa isa si rakkise harkuma keetti ofirraa ajjeefta. Ergaa kana fudhachuu kan barbaaddan. Namoonni biyyasii immoo boficha harka Phaawulos rarra'u yommuu argan namichi kun nama gumaa ta'uun isaa hin mamsiisu. Boficha turarree amalli boofaa ciniinee rarra'a miti. Ciniinee fiiga. Bofni battalasi ciniinu dhaqee biyyootti deebi'a. Biyyootti yoo deebi'e marzii argata. Garuu kun hin rarree. Jaallatee rarree miti. Qabamee rarree. Jaallatee rarree miti. Jaallatee rarree miti. Jaallatee rarraa miti. Qabamee rarraa'ee. Harka isaatti maal ta'e rarree. Jaallatee miti kan rarree qabameeti. Poolisiin hin qabamu. Milishaa miti. Wattaaderaa miti. Harka keetti qabama. In qabda moo hin qabamta? In qabda? Harka keetti rarra'a. Kisaaraan namoota baay'eedha. Waldaa dhaban miti. Paaworii dhaban. Wal arguu Waaqayyo wajjin ganne. Utuu pheenxee si'anaati dhaggeeffadhaa hundi keessan. Utuu pheenxee yeroo kanaati gaafa qilleensi markabichatti ka'ee dhiisu gooftaa. Phaawulos garuu akkas jedhe nu keessaa tokkollee waan ta'u lafa yaadne hin geenya. Bofi ganaa jira qilleensi ka'eera. Phaawulos boficha rarraase. Ergaa koo fudhachaa jirtu jaallatee rarraane maal ta'e malee hin qabame. Phaawulos bofa rarraase. Daawit mataa Gooliyaad rukute. Mataa bofaa rarraase mataa Gooliyaad rukute. Lachuun isaanii humna hin qaban arraba malee. Harki keenya attamitti aboo qabaa. Harka keenyaaf aboon maali naa jettan na dukkaa jirtu harka fannifameetu jira. Nam Israa'eliin galana deemaa kan ceesise harka Musee dibame. Amma kakuu haaraa keessa jiranutti harka fannifameetu harka keenya fayyise. Warri harka fannifameetan harka fannifameet harka koo fayyise jedha iyyaati. Harki fannifamee kunootti. Wayyoo waan argaa jira. Amma tarkattii kee kana qeensa ishee jibbite miti. Qeensa ishee dhiisi. Keessa ishee waa galeera. Harka daldalaa, harka barumsaa, harka jireenyaa, harka dibataa. Dabarsee siilaan dheera. Sagalee keessan guddisaa. Raawwadheera jedha. Ilaame as ta'a jettee asansi ka'a jedhee Waaqayyo gubboo fudhatee yaada isaan jijjiiru. Asiinsi kaasadhee Waaqayyo gubboo fudhatee si nambisu. Ergaansi qaba. Qaniinsa har'a ta'eera. Musee harka kee galaanicha irratti maal godhe? Diriirsi. Musee bofa hiixadhu harka isaa eegee isaa qabi. Maaloo isaa qabi. Maaliin? Harka keetiin. Harka keetiin qabi. Bofni deebii harka isaa keetti ulee ta'e jedha. In salphanne hin qaanofne. Harki saba keenya dur yeroo raajiin hin jirin wangeelli hin jirin iyyuu kan keenya bishaan buusee namaan kennu aannan malee. Boleesso sammuutti barumsa qabda malee harki kee abaarsa jira. Harki kee manadhaa jira. Dhaggeeffadhaa keessaa duuba warri biyya kanaa warri biyya bakkee dhaggeeffadhaa. Waaqayyo harka jira harka kee marramee haadha hiikeera.
Dubartiin iskiriiptoo baatee digirii baratee dhagaa cabsaayira. Harkattiin barattee dokteerii taateetu biyya Arabaa dhattee harkuma sanaan immoo mastaayitii miicaayirti. Haadha dhiiftee abbaa dhiisee haadha manaa dhiisee ijoollee boossisee anoo mul'ata argeen dhufe dafqa koo Waaqayyo hin gatu warra fudhataniif hin ta'a harka milkaa'u. Salphaa miti waan nurratti ta'e. Dhukkuba qoricha hin qabneen nu qabate. Dhukkubni qoricha dhabe rakkina. Dhukkubni qoricha dhabe boo'icha. Hadhaan nu ciniin emmaa cimaadha. Bofi nu hiddee emmaa guddaadha. Bofi nu nyaate emmaa cimaadha. Maatii kan baqatte, qe'ee kan baqatte, jireenya kan baqatte dubbadheen sitti ma dhaggeeffadhu. Har'a Waaqayyo harka keetiin ajjeeseera. Daawit akkas jedhe. Utuu diinni koo ilaalu dhadhaa ejersaa na dibde jedheetu Paraariyaas. Utuu diinni koo ilaalu mataa koo dhadhaa ejersaa dibdee jedha. Zayitiin jedhamu kun taraadha. Boqqolloon zayitii ta'uu danda'a, nuugiin ta'uu danda'a, talbaan ta'uu danda'a. Ejersaan jedha kun paaworii qaba. Daawitis maal Phaawulos utuu xalaanni isaa ilaalu bofa ajjeese. Dubbisee ayyaan. Kottaa waan dubbadha. Mee ergaan kun kan kooti yan jettu. Lammata naman kadhattu. Isa eebba kee nyaate sumatu ofirraa ajjeesa. Namichi kun nama gumaa ta'uun isaa hin mamsiisu. Galaana nyaatamu yoo oolle iyyuu adamni gumaa isa hin jiraachisu waliin jedhan. Namas bukkee cabbaxiiti. Warri waa jedhanii jedhiin. Utuu waan argii nafanii. Obsi jedhiin. Warri waa jedhan waa argu. Hawaash warri maqaa kee balleessan warri waa jedhan waa arganii calluma jedhu. Namichi kun istirii isaa beeku maal keessa akka dhufe warri waa'ee kee beekan ammayyuu buna bitataniiru. Shinii tokko qabatanii haasaa baalmelii tokko haasa'u. Ayizoo waa'ee kee waan ittiin haasa'amu jiraachuuf galateeffadhu. Waan matti maqaan kee ka'u yoo jiraate galateeffadhu. Hinaariin muka ija qabutti dhagaa guurama. Waama keetiif waan haasa'amu jiraannaan yaaddayin ija qabaannaan dhagaa namni nan qabne dhagaa si darbatama. Godha duraan hin ga'u garuu ergaa keeti. Phaawulos galaana inni keessa ture kaasanii galaanaan ba'e malee amma attamitti bofa harkaa baay'edha. Odeessituun kun jedhama yoona Phaawulos. Heeci odeessituun kun. Namni nama birrii isaan ga'u. Namni nama zarii isaan ga'u. Namni hamma mul'ata isaatii ga'a. Jarri hin beektu mul'ata Phaawulos. Rakkina Phaawulos beekti malee. Namni baay'ee rakkina kee beeku malee mul'ata kee beekan. Mul'anni kabbaadiidha. Maal Yesuus waan mul'atan arge hadagaadha. Akka godhe Yesuus. Luqaas boqonnaa 5 irratti qurxummii qabaa'ee bishaan keessa sarti jedhe. Jarri qurxummii nyaatte. Gaaf tokko mootiin Roomaa rakkina kaamnaan qurxummii tokko qabaate saantima kee hafuudhaa jedhe. Gibira kaffalaa jedhe. Ishee gibira kaffaltus bishaan keessaa baasee ishee xibsiistaasus. Harka kee achi ol qabe ergaan si qaba. Har'aa kaasee jedha ayyaati. Kan na rakkise harkuma kootiin narraa hiikameedha. Nama yoo maraate maaliidha? Yoo ati yoo harka maraate mitiin sammuu maraate. Sababni isaa harka jajamaadha waan ta'eef harka fuudheetti hidhame, harka maraateetti hidhame, harka mana gube, harka waa balleesse. Kan kee maal godhee kan hidhame? Maraanneewu, hinaanneewu harki kee maal hojjetamanidhaati? Hinaanneewu, maraanneewu harki keenya hoo cancalan nutti ramaayin. Sansalata baannee deemna. Anaaf sirra namicha waraate wayyuu samaraate ollaata arge isaate mootummaata arge hinkaa fuudhin harkaa. Cancala harka keerraa hiikeensi eebbisa jedha Yesuus. Amala Waaqayyoo keessaa waan tokko ittiin naagale. Yeroo hundumaa Waaqayyo gara isa miidhameeti. Isa miidhame Waaqayyo jaay'ee jaallata. Maaliif beektu biyya? Warri miidhan baay'ee waan ta'eef. Kanaaf namni miidhame kan jettu nirraanfatin. Situ nama laalee dhabe malee namootarra kan caalu namoota kan uume halaqaan namoota galaana gaara kan uume Waaqayyo gara keeti. Dubbisi. Phaawulos garuu boficha sana abiddatti gad urgufee homtuus itti hin hammaanne
Isaan immoo amma iitaa yookiis amma lafa dha'ee du'a jedhanii eegan. Maal ta'a? Amma iitaa. Amma lafa dha'ee du'a. Du'a. Akkasumas hin jechaa jiru. Amma iitaa amma lafa dha'ee du'a. Quba keeraas isa naminaan jedhen ta'u jedha ayyaati. Sa Waaqayyo naan jedhe gin dhiyootan taa'edha. Diina qabdu taanaan isin kiristaanota cimoodha. Baay'ee jibbamta taanaan ati cimaadha. Maqaan kee baay'eetu dhaame taanaan ati cimaadha. Sababni isaa waan gaariitu harka kee keessa jira. Samsoonin kan isaan ittiin qabanii utuu adurree ajjeese ta'e nama baay'eetu ajjeese. Utuu booyyee ajjeese ta'e utuu leenca qabee ajjeese utuun tokko sin morma ishee qabee udhe. Kana xalaata isaa bite. Leenca ajjeesuu isaatu xalaata biteefi. Galgalaan puulii argitanii karaarra deemtanii. Ni ilaaltanis maal gochuu ilaaltu makiina malee ampuulii. Paawuzaa boba'u sana. Guyyaan argitan halkan gaafanii dukkana ibsu hante bookeen zarii ishee guurte maan zarii ishee guurte soddaa ishee suma ishee guurte itti naanna'aa bulti malee garuu dhaamsuu hin dandeessu. Itti naannoofti gaafata amantiitti cimtu gaafatti mul'atatti cimtu gaafa Waaqayyo gara kee dhufu gaafa kakuun raawwatamu zarii ishee guuree sitti naanna'a garuu sirkaa fuudhee gatuu hin danda'u jedha Waaqayyo. Argitanii mee galgala karaarra ilaala. Bookee itti nurtu kan nama dhibu itti naanna'anii dudu'anii bulu. Humni bookee paaworii ibsaa dhaamsuun qabdu ka naanna'uu nama lasheeti. Ayizoo ergaansii qaba. Gaafa arbi darbu sareen hin dutti. Ilkaan sareedhaa arba ciniinuu hin danda'u. Dutuungin zarii isheeti. Dutuungin zariidha. Zarii masheef dutti. Ergaan qaba. Gaafa ati gooftaa fudhattu gaafa eebbi kee gadhiifamu gaafa nama guddaa taatu seexanni ka'uu nama lafaati garuu si wajjin hin ce'u. Israa'eliin Fari'oon fa'aa hamma bishaanitti wajjin deemanii bishaan bira ga'anii sagalee fardaa dhageessan abeet yaa obsa Waaqa. Ijoollee Waaqayyo kan itti obsu hin finneem akka bineensitti hin muuneef duumessaan isaan eege. Lafa ga'ee ajjeesu beeka. Ergaadha. Lafa ga'ee ajjeesu beeka. Lafa ga'ee warra si duukaa deemtu lafatti hin ga'ee ajjeesu beeka. Ittiin buun akka jedhe Israa'eliin lammata xalaata keessan hin argitan jedheetu keeyyan gidduu kaa'e. Keeyyan Waaqayyootiin eegame. Murtoo Waaqayyoodhaa bishaanitti harca'an. Akkuma Museef garaagara eeretti bishaan isa garaagara godhe ittuma galan. Erga isheen gaate gamaan gaara kaa'e gamanaan gaara kaa'e gidduu bishaantu jira walitti deebi'ee sallaqqa. Inni isaan ceesise Israa'eliin ceesise Fariyoonii fixe ergaa keeti. Bara 2010 isa makeertu kana warra zarii kee xalaata kee sanyii kee nyaate eebba kee nyaate fudhataan jirtu. Warra gaa'ela kee nyaate warra maqaa kee nyaate warra mul'ata kee nyaate warra dibata kee nyaate warra eenyummaa kee nyaate wajjin eessarta wajjin hin ceetone Waaqayyo. Humna Israa'eliin baranii qaansiraa isaanii baranii ergatanii baranii wajjin ce'uuf jennaan no jedhe Waaqayyo. Mee Waaqayyo hin dideedha. Sagalee kee baasi raaji Waaqayyo dideereedha. Akkana wajjin hin ceene murteesseeradha. Nuyi waggaatti darbuun kan barbaachisaa ta'e kan eegamuuf waggaan tokko hafuu qaba waan baay'ee. Macaafni qulqulluun maal jedha? Wantoonni moofaan gada godha. Dhimma tokko qaxaroo qabda raawwatameera. Nama qaxaroo qabu taskeera. Namicho iyyaan dhuftu kottiyaa dabarsi. Waa eegaa jirtamni? Eegaa jirtamni? Attam taattee eegaa jirtamni? Guyyaadhaan eegaa jirtamti? Har'a akka godhu Waaqayyo. Ameen. Harka kee qabee fuudhee fiigaa. Yaa Sheebaagaa Tiraajiyaas sii dhume sii raawwate sii xumurame gadi baatee dhageessama. Ulfinaan baata malee salphinaan hin baatu. Waca wajin hin aarin sodaatiin sittaa ka'anii si adursanii si alolanii si awaraananii sirratti caafanii waa'ee kee waan dalgaa dubbatanii balbalan si ban balbalan zariin isheen arginiidha Yesuus.
kana booda miidhamuutu hin ta'in jiraachuudha kan kee. Daa'ima baay'ee dhukkubsatu baay'ee laafaa du'aaf jireenya keessan baattee kan teessu ogeessi qorichaa kan dadhabe akkami baay'ee fudhatte dubbachuu dadhabe amma boo'uu dadhabe amma dhiiga Yesuusiin mucaa kana nama godheera. Guyyaarraa ka yes. Harmi kee kan si dhukkubu kottu ee wajjin dhufte abbaa manaa ishee eessa jira? Harma kee irra kaanseriitu jira. Akimi maal siin jedhan? Kaansar naan jedhan. Yaa? Kaansar. Eeyyee. Amma naa obsi baasi kanarra oluma qabirra. Eessaa dhuftan biyyi keessan eessa? Olotaa dhuftan? Akkamiin falan qabnu jedhan? Amma yeroo dhattan har'a dhattu hin dandeessu taanaan lammata kaanserii kan jedhamu dhiiga ishee keessatti hin argamu dhiiga koo itti naqanaan jedha Yesuus. Hin nyaata. Guyyaadhaa kaaftee ati ijoollee keessi hafteetti. Ee wajjin dhufte? Kottu abbaan manaa ishee daa'ima qabdaa? Ijoollee meeqa qabda? Akka itti hin fayyine akka itti hin danda'amne jala muranii hakiimonni beeku. Tinimne sitti nimne? Natti maniiru sirriidha. Eeyyee ijoolleen kee lamaan qophaa hafte ati harma kee kaanseriidha dhiiga kee hundumaa keessa moo faca'eera jiraachuu hin dandeessu isa dhumaa asitti maniiru hin dhufin lammataa jedhaniiru akka jedha abbaan kee abbaan abbaa keeti inni ijoollee kee yoo sun barbaanne har'a dhiiga kun dhiiga keetti naqasii jedheera. Ati akkas jetta ishiin du'uun ishee fala qabu amma ijoollee kana moo maalan godha jetta akka jette waaqayyoodhaan anas ijoollettis ishee wajjin akka duunuuf nu ayyame nu sadan akka namne ijoolletti wajjin duuna ani beekee bishaan illee hin danfisu beekee dhanna isaan illee irraa miicu jette akka jettee boossa bara akka jettan ishee wajjin walitti boossu har'a akka jedhe abbaan kee si sin ajjeesu ijoollee kee sin ajjeesu haadha manaa kee sin ajjeesu si dhufeera jedhee. Dubartii gadameessa kee keessa dhiigni dhaabachuu dadhabu lolaan dhiigaa kan si rakkisu maal jedhee namatti maddan jenne ati maal jedhee hakiimitti maddan jenne oo natsa wayyoo kun asitti sirraa cita kana duwwaatti hafta ee wajjin dhufte eeudha fira qabda harki kee kun hin hojjetu kana duwwaatu hojjeta kuni hin jiru asitti tabittiin sirraa baasarii namni keenya yoo arge malee namanu eeggadhu si dhukkuba kun hin hojjetu kun kaanseriidha isayyuu asitti irraa muruudhaaf jedhaa jiru kan nama dhibu bobaasaa jalaan immoo laala. Isuma kanaan jiraataa jirta ka hin bo'in kanumaan jiraataa jirta akkamii maal sin jedhan maal ta'e sin jedhan kaanseriidha kanaaf asitti muranii lafee kee keessaa dhangalaasuudha lammata harka kanaan hin jiraattu anama nama dibataati lachuu isaatiin jiraatta. Ati maal saadha? Ani obboleettii isaatii kasaa zeddii bira nageessi naan jenna akka ganama baanee ufne banqee. Zedduu bira nageesse dhee? Harka tokkotu hojjetu. Isa kanaan malee amma tuuti ilaaltu harki kun hojjeta. Ilaa mucaan kun dargaggeessa. Sa'itii kana kaanseriidhaan qabamee attama ta'u.
Ish harkisaa warraa cite tokko sareenyoo nyaate tokko attama ta'u. Hojjeteen quufne nyaateen quufne. Yes. Kaya laba. Burcuqqoo isaa naa fidi. Harka asin kuno kuno. Qabadhu. Ol kaasi. Raasi. Baay'ee of jibbite miti. Si nyaata? Raftu galgal? Haadha qabdaa? Si bartii? Abbaan kee hoo? Akka inni si nyaatu hin beekan? Kan koo waan dhikoo na ajjeeses? Yoo na ajjeeses yoo na fayyises waan dhikoo. Si fayyise waan dhike. Amurii kanatti hin dhuftu. Jira waaqayyo jedha ayyaati. Malikita adda ta'e baatte bo'aa kan dhufte. Malikita addaati. Na ilaaltaa la jettee baattee dhufte. Tunsi ta'e bo'aadhuma lafaa ka'ee fida. Isin miti amma. Isiniifis nan kadhadha. Diddee siiriyeesii taatee dhumnetti bo'aa dhufte gaafa dhufte mimmaan kee dhangalaasaa dhufte. Namni kun dhiira shaamushiinsa adii. Hin jiru kottu kaa bo'aa kottu. Dhagaa baattee dhufte. Yoon fayye malikita kooti. Yoon du'e immoo dhagaadhuma hin awwaalama. Tubboo sun bakkeerra dhiigatu galee jira. Kanaaf sagaleen kee dubbachuu hin danda'u. Kana keessi qabaa. Dandeessee nyaattu si argisiisa. Natsa. Ulfa garaa keessaa qabdaa. Ulfa kee kanarratti rakkinni argameetu bo'aa dhufte. Hin diddee. Wayyoo maalan sii godhaga. Diddee. Ulfa garuu rakkina hamaa tura jira. Abbaa manaa keessa jira. Ishee wajjin dhufte. Haadha mucoo keedha. Haadha isheedha. Mucaan ishee keessaa yoo baqasanii baasan malee irra ba'u. Sutaala kawalanchititti sutaala nageetani abbaan manaa gate nani abba'u warra cibsaa jira. Lakki jeetan didee mari'annee bira deemen amma immoo asinni obboleetti ajjeeratti. Isini daamsa dabarsitee tuuti waaqayyo ifana manee duus bakka inni naa geessuutte. Takka biyya keenya keessatti waan akkasiin dhalanne daa'imni garaa ishee keessa jiru. Duddi ishii sirrii moti sammuun isaa sirrii moti daa'ima garaa keessaa naan jaaniitan obboleettiin tiyya waaqayyo. Harka keessatti ol kaasaa. Mataani xinnoo isayyuu mataa akkasitti rukutama fuulli bineentii fakkaatti. Duddi baqaffamaa. Kanuma nama godhee baachisadha Yesuus. Kottu. Hinduutu hin baqaffattu jetteeni. Maal goona malee jetteen? Abbaan manaa ishee bira hin jiru. Sobaa hin dhugaa bakkee keessa olii gad deemaa ishee beeratti gatee jalaa bade. Innis qabamee dhufee pheenxee ta'a. Mana isaatti hangasha jedhe Yesuus.